Keessumattuu Guyyoo Waariyoo kophaasaa waajjira abbaa alangaatti geessuudhaan maggaarrajaa dugda duuba taa'itii hoogganni kiyya Jawaar Mohaammed jedhiitii ragaa bahii jedhanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 11 baatii tokko ol erga hidhamanii booda manni murtii mirga wabii isaanii akka kabajamu murteessuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin magaalaa Finfinnee hidhamtoota kanneen deebisee hidhuun mana murtiitti dhiyeessuun himamee jira. Abukaatoon hidhamtoota Dr. Tokkummaa Dhaabaa akka ibsanitti namoota manni murtii mirga wabiitiin gadi lakkise poolisiin Finfinnee uggure bifa haaraan seeratti dhiyeessuun seeraan fudhatama hin qabu jedhani. Tarkaanfiin akkasii mana murtiif kabaja dhabuu fi heera biyyattii kan faallessuudhas jedhan. Manni murtii hidhamtoota kanneen kamisa dhufuu takka beellame Dr. Tokkummaan kan himan. Oduu wal qabateen gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo Mishaa Adam obbo Dajanee Xaafaa fi Koorsaa Dachaasaa irratti guyyaan beellamaa qabameera. Haaluma kanaan jimaata dhufutti mana murtiitti kan dhiyaatan ta'uu Dr. Tokkummaan himaniiru. Keessumattuu Guyyoo Waariyoo kophaasaa waajjira abbaa alangaatti geessuudhaan maggaarrajaa dugda duuba taa'itii hoogganni kiyya Jawaar Mohaammed jedhiitii ragaa bahii jedhanii akka gaafatan Dr. Tokkummaan dubbataniiru. Haa ta'u malee Guyyoo Waariyoo hoogganni kiyya Dajanee Guutamaa fi Girmaa Guutamaati malee Jawaar Mohaammed miti jechuudhaan falmate. Haala gaa waliigalaa mana murtii har'aa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akka itti aanutti ibsu. Mohaammed Jimaa, Jombaa Hussein, Alamaayyoo Galataa, Hasan Jimaa, Kiyyaar Mohaammed, Obsaa Jimaa, Ibrahim Abdul Jalil, Fayyisaa Buusaa, Ciibsaa Abdul Karim jedhamu. Namoonni kuni kanaan dura mana murtii sadarkaa duraa araadaa idduma har'atti dhiyaatanitti galmee lakkoofsa 2149 fi 2149 irratti reeffa ugguruu keessatti qooda qabdu, lubbuu poolisii Oromiyaa darbe keessatti qooda qabdu, jeequmsa biyya keessatti qooda qabdu jedhamanii himatamanii shakkamanii mana murtiitti dhiyaatanii gara ji'a tokko deddeebi'aa turanii. Booda manni murtii sadarkaa duraa kan araadaamti kuni jarreen kana irratti galmee qorannoo fidaa jedhee galmee qorannoo isaanii ilaalee booda gaafa 29/2012 tokko isaanii mirga wabii eegee mirga wabiitiin akka bahanii jedhee gara mirga galmee isaanii mirga wabiitiin haa bahaa jedhee mirga wabii isaanii eegee. Sanaa booda poolisiin magaalaa Finfinnee fi kan federaalas gadi lakkisuu didanii oliyyata fudhatanii gara mana murtii olaanaa saljataa jiruu deemanii achittis galmee lakkoofsa 2555 fi 255589 irratti manni murtii olaanaa galmee lamaan isaayyuu ilaalee jarreen kun kan shakkamaa isaan godhu hin jiru, wanti shakkamaa isaan taasisu galmee qorannaa poolisii keessa waan hin jirree fi hamma kana hidhamanii turuun isaanii sirrii waan hin taaneef mirga wabii isaanii komattanii dhiyaachuun keessan sirrii miti. Bu'uuruma manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa araadaa jedhee mirga wabiitiin alakkifamanii jedhee komii isaanii kufaa godhe. Ammas gadhiisuu didanii osuma durakkisanii kaleessa warra Anguraal Faabirikaatti mana barumsaa magaalaa Finfinnee sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa tokkoffaatti hidhamanii jiran ni baatu koottaa gadi bahaa jedhanii balbala irra buusaan gahan mootummaan omti konkolaataa qopheessee isaan fuudhee akka mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee ka soostanyaa jedhamu sana akka isaan geessee fi warra soostanyaa jiran immoo koottaa hin baatu jedhanii moobaayilii keessan sin ilaannaa hidhaa caammaa keessan ni fudhattu jedhanii isaanis gadi bahanii balbala irra gahan konkolaataa kana seenaa jedhanii seensanii gara Afincoo Barreetti achi naannessanii deebisanii achuma isaan gashan ittuma dura turan. Har'a immoo mana murtiitti fidanii dhufan. Har'as maal jedhaa Yaasiin Jumaa dabalatee hundumni isaanii reeffaa caaluu akka magaalaa Amboon deemne karaatti guranii deebisuudhaan lubbuu poolisii tokko du'ee fi poolisii 3 madahaniif sababa ta'uu isaanii fi jeequmsa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti ta'ee lubbuu darbee fi qabeenya barbadaa'eef
itti gaafatamoo waan ta'aniif guyyaan beellamaa 14 nuufaa kennamu jedhanii poolisoonni lama dhufanii iyyatan jarreen kana hidhanii fidanii jechuudha. Jennaan tokkoffaa jarreen kun isin harka turanii waliin dhaabattanii poolisii magaalaa Finfinnee fi federaalaatti waliin dhaabatee falmaa ture. Ni beektu gadhiisame mirgoobiidhaan beektu. Achuma ammoo gadhiifaman jettanii eessaa fidanii qabdanii jarreen kun isin harka turanii galmeen mirgoobii eegame sobaanii kanuma duraa deebiftanii bantanii jennee falmii bal'aa gaggeessine. Namni tokko dhimma tokkotti yeroo tokko qofaa ilaalama yeroo tokko ilaalamee mirgoobii kennameeraa fi akka isaan hojjetan kan hin jirre ta'uu qulqullaa'eera. Waan isin amma dhiyeessanii fi kan dura dhiyeesses tokkumadha. Adda addummaas hin qabu. Poolisiin federaalaa gadhiisee poolisiin magaalaa Finfinnee jarreen kana dhaabuu hin danda'u qabuus hin danda'u. Kuni tokkoffaa olaantummaa seeraallee cabsuudha. Lammaffaa mana murtii tuffachuu sirna haqaa kana dabsuu tuffachuu fakkaata. Mana murtiifillee kabaja dhabuu fakkaata. Mirga namaafillee kun daba guddaadha. Mirga namaa irratti daba hojjechuudha. Kanaaf kun fudhataman qabu. Manni murtiis yeroo beellamaa kennuuf hin qabu. Galmeen mana murtii asuma jira fuudhamee nuuf haa ilaalamu. Kan mana murtii olaanaa fuudhamee nuuf haa ilaalamu. Jennee gaafa gaafannu poolisiin maal jedhaa? Ay jarreen kun hidhamuu isaaniis hin beeknu nuti kaleessa intelejeensii keenya qabee nuu fide kana ala waan beeknu hin qabnu jedhan. Soobadhaa akka isaan nu fidan poolisii irraa fidanii isaanitti nu kennan ni beeku. Inni sirriitti ni beekaa hundi isaanii ni beeku jennee iyyanne jennaan manni murtii baay'ee egaa gamaaf gamanaa dhaggeeffatee booda gaafa torba jechuun kamisa dhuftu jechuudha boroolee torba 2012tti galmeen qoradhee waan jala murtii kenna jedhee nu beellamee jira jechuudha. Gadhiisaman fakkeessaniitu walharkatti walitti kennanii ka'anii immoo amma immoo karaarraa qabnee jedhu. Yoon ba'an jarri yoom gadhiifame namni tokko gadhiifame kan jedhu ko mooraa sana keessaa bahee utuu karaarra deemuutu qabame. Akkuma mooraa sana warri inqulaal faabrikaa jiraatanii mooraa isaa keessaa bahan konkolaataa malixaa jedhamanii warri magaalaa Finfinnee asii poolisii komishiinarii poolisii magaalaa Finfinnee jiran immoo yeroo ba'uuf jedhan konkolaataa dhaabanii dallaa mooraa mana komishinii poolisii Oromiyaa naannoo Finfinnee sanatti naannessanii deebisanii gashan. Kun gadhiisame hin jedhamu. Wanni kun seeraan alaa bar. Kun ikkoo manni murtii isaan dhiphise jennaan gadhiisaa jedhee manni murtii gaafanni isaan akeekkachiisu tooftaa kana fidanii dhufan malee ija seeraatiin fudhataman qabu kun. Garuu yogguu ba'an konkolaataa poolisii magaalaa Finfinnee akka lixan godhe dirqisiisee jechuudha. Galmeen guyyoo waariyoo fi kan Mishaa Adanfaa Dajanee Xaafaafaas kan namicha Koorsaa Dachaasaa jedhamu isaan galmee tokko kan guyyoo kophaa isaatti ture. Kan guyyoo irratti yeroo qorannaa guyyaa 10 kanan dura kenname har'a ture beellamni. Har'as yeroo dhufu kan poolisiin jedhe maali qorannoo hangayoonaa gooneen ragaa nama gara 21 fuunee ragaa sanadaa baay'ee guurrannee qabeenya barbadaa'ee walitti qabannee tilmaama isaa fudhannee elektirooniksii adda addaa qorannee miidhaa gahees qorannee jirra. Kanaaf immoo ragaa dabalataa fudhannaa galmee tokko immoo kan qulqulleeffannuu qabnaa jedhee iyyate. Kanaaf guyyaa 14 naafaa kennamuu jedhe. Sana dura gaa nu maal goone guyyoo waan nutti himate qaba ture. Abukaatoo isaatti har'a nu argee ganamaa baay'ee gaddee kan nutti himate maali? Maatii koo warra abbootii gadaa fi maatii koo keessaa namoota garii waajjira abbaa alangaatti waamanii anaan immoo asii na fuudhanii mana murtii geessinanii booda waajjira abbaa alangaa na geessanii ati badiin qabdu garuu dhugaa nutti mudiddee ati Jawaar halaqaa kooti jettee yoo ragaa baate Jawaartu na gaggeessa Jawaartu na hoogganaa jettee yoo ragaa baate si gadhiifnaa naan jedhanii ani immoo hoogganaan koo Jawaar miti Dajaneedha Dajanee Guutamaa fi isaa olitti immoo Girmaa Guutamaa jira. Kana ala Jawaar wajjin walitti dhufeenya hin qabu ani jedhee jennaan yoo kana jette golgaa yookaan magaalaa duuba dhaabattee akka ragaa gabaatu goone si gadhiifna yoo kana jechuu baatte garuu si tufitti murteessinaan jedhanii jedhee boo'ee nutti ol lixee mana murtiittis kanuma ibsi ani ragaa hin beekne dhugaa hin beekne soba akka isaan itti bu'u na gaafatu ani yakkanittiin himatame gaafa 22-23 sagantaa OMN irratti qopheesseen uummanni akka walitti bu'u sabaaf sablammiin akka walitti bu'u gootee qabeenyi barbadaa'ee lubbuun namaa akka darbu goote naan jedhanii. Ani immoo 22-23 sagantaan OMN irratti dhiyeesses hin qabu qopheesses hin qabu. Ani isa dhumaa gaafa 21 qopheessee bahee 21 jechuudha 2012. Gaafa Faayisaa Leellisaa interviiyuu godhe qofaan OMN irratti dhiyaate sana ala hojjedhees hin beeku. Seenaa keessatti seenaa biyya oduu biyya keessaa gabaaseen beeku oduu biyyaadhaan hojjedhaa.
Kun immoo jira yoo ta'e biroodkaastii irraa, yuutuubii irraa, feesbuukii irraa fidanii agarsiisanii natti raggaansuu danda'u ture hanga yoonaa qoratanii fixuu danda'u turanii kun hin taane akka inni badii hin qabne isaanis beeku amananii badii hin qabdu naan jedhanii natti himanii jiru. Amma kana ni dararamaa jiruu fi ragaa sobaa akka hin ba'uu fi waan hin beekne akka hin dubbadhuu fi jedhee mana murtiitti himate. Nuti immoo akka abukaatootti eeyyeen namichi kun to'atamee jira. Ji'a tokkoof kan isa laallatu oduu gaafa 22-23 inni gabaase yoo jiraate qorachuu. Kabiraa waa'ee qabeenya barbadaa'ee booda dhufa. Eeganni gabaasa dhiyeessee jiraate qofaadha kan inni waa'ee qabeenya barbadaa'ee odeeffamu. Isa qabeenya barbadaa'ee lubbuu bade jedhamu immoo galmee warra kaan irratti qorannee finne jedhanii galmee cufanii